Bakka iddoo jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota maatiin Aardos biyya alaaf biyya keessa kan jirtanii irra deebi'uudhaan nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha guyyaa har'aa kana sagalee haaraa tokkoon qabadhe isiniif dhiyaadhe sagalee kanas amma xumuraatti akka dhaggeeffattanii abdii fi amantiin qaba. Egaa guyyaa har'aa kana yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftanii chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya taatanii sagantoota asiin darban hundumaa hordofuu ni dandeessu. Asirratti barnoonni adda addaallee ni jira. Wantoota baay'ee argachuu ni dandeessu waan ta'eef egaa kanuma wajjin kan wal qabatu guyyaa har'aa kana wanta isin fayyadu tokkoon dubbadha. Egaa wantoonni isin fayyadan kunis nama qalbiidhaan dhaggeeffate nama amma xumuraatti na gargaara na fayyada jedhee dhaggeeffatee fi baay'ee ni gargaara ni fayyada jedhee amana. Egaa baay'een keenya yeroo tokko tokko wanta nu fayyadu baay'ee dhaggeeffachuu hin barbaannu. Yoo na fayyada jettanii dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Mata dureen guyyaa har'aa kana irratti dubbachuu barbaadu amanamummaa jecha jedhudha. Egaa amanamummaan kun maalirraa akka madduu fi akkamitti akka hojiitti hiikamu bal'inaan waliin ilaalla. Egaa amanamummaa maaliif akkan qabadhee dhufe guyyaa har'aa kana bal'inaan dubbii koo keessatti nan kaasa. Nuuf Waaqayyo gidduutti amanamummaan nuuf nama gidduutti amanamummaan nuuf hiriyaa keenya gidduutti amanamummaan dirqama barbaachisaadha. Akkas gaafan jedhu amanamummaa jechuun utuu ijaan wal hin argin yookaas utuu qaamaan wal bira hin jiraatin akka wanta wal bira jirrutti wanta goonu hundumaa iftoominaan gochuu jechuudha. Amanamummaa jechuun wanta namni nu bira jiruuf yookaas wanta namni nu argaa jiruuf gaarummaa namatti agarsiisuu otoo hin taane namni nu bira jiraates dhiises gaarummaa goonee fi keessa keenyatti yookaas sammuu keenya keessatti beekuun amanamummaadha. Egaa macaafa qulqulluu keessaa yoo ilaalle yeroo jalqabaa Waaqayyoo nama gaafa uume Addaam akkaataa ittiin uumameef yookaas akkaataa ittiin uumeef maaliif akka uumeef sababa mataa isaatii qaba. Waaqayyo gaafa jalqaba Addaamiin uume isa dura uumamoota jiran uumeera. Dacheef lafa horii yookaas munyuuqa lafarra jiraatan wantooti baay'een uumamaniiru. Waaqayyo erga kana hojjete hundumaa nama ta'i yookaas uumame jedhee uume utuu hin taane nama maal godhee in tolchedha. Erga tolchee booda yookaas erga harka isaatiin hojjete booda maal godhee hafuura jiraataa itti baafate. Kanaaf nama jechuun uumama hundumaarraa adda. Akkaataan itti nyaatu, akkaataan itti hojjetu, akkaataan itti karoorsu uumama addunyaa kanarra jiran hundumaarraa adda. Nama maaliif adda ta'e tokkoffaa irratti wanta harka Waaqayyootiin hojjetameef, lammaffaa irratti immoo hafuura jiraataa Waaqayyo wanta itti baafateef. Utuu akkuma horii warra kaanii uumamaa yookaas ta'aa jedheen uume ta'e nuti wanta ittiin adda taanu tokko hin qabnu. Kanaaf jireenya horii yookaas jireenya beelladootaa yoo ilaaltan bakka arganitti bobba'u yookaas agu, bakka arganitti fedhii isaanii ba'uu jechuudha. Bakka arganitti akka barbaadan ta'uu danda'u. Garuu uumama namaa keessatti seera namaaf dhaabbate yookaas seera namaaf jiraate sirna gaa'ilaa, sirna nyaataa, sirna walitti dhufeenyaa wantoonni kam fakkeenya Waaqayyo nuuf kenne yookaas fakkeenya Waaqayyo taanee jiraachuu akka dandeenyuu fi Waaqayyo adda godhee nuuf laate. Egaa bakka mata duree kootiitti deebi'uudhaaf Waaqayyo gaa erga nama tolche yookaas erga Addaamiin uume lafee Addaam cinaacha Addaam keessaa haadha manaasaa Hewaanin baaseera. Erga Hewaanin haadha manaa isaa Addaam keessaa fuudhe booda
isaan waliif abbaa manaa fi haadha manaa ta'aniitu bakka mijataa jiraachuu jalqaban. Achitti garuu Waaqayyo jara kana eeguu akka isaan danda'aniif wa'inii itti laate. Jarri kun amanamummaa dhaban. Ittiin fayyadamaa isa kana hin fayyadaminaa jedhetu wayinii itti laate. Yookaas biqiltoota kanarra nyaadhaa kanarra hin nyaatinaa kan jedhu ajaja itti laate. Garuu dogoggorri isaan achitti godhanii ajaja Waaqayyoo eeguu dadhabuudhaan yookaas wanta Waaqayyoo itti kenne sana eeguu dadhabuudhaan dogoggora guddaa dogoggoran. Kanaaf iyyuu Waaqayyo maal godhe? Asirratti tarkaanfii Waaqayyo irratti fudhate tarkaanfii guddaas xiqqaas kanas jennee kaasuun kutaa sana yoo dubbifattan gaariidha. Garuu Hewaan utuu biqiltuu sana kuttee Addaamiif hin laatiin yookaas firii sana kuttee utuu Addaamiif hin laatiin fuulduraa seexanni dhufee goyyoomseera. Eenyu goyyoomsaa? Hewaanin goyyoomseera. Akka Waaqayyo akka taataniifi iji keessan akka banamu waan beekuuf Waaqayyo firii kanarraa isin dhowwa kanaafuu nyaadhaa jedha seexanni. Gaafa nuti waliif amanamnee jiraachuu jalqabnu maal godha? Seexanni dhufee sammuu keenyatti hin soba si caaluudhaafi. Kanaaf iyyuu hin gargaarinii amanamummaa hin qabaataniifi hiriyyaan keessan ikkoo si dhossee nama biraa wajjin jiraachaa jira. Atis nama biraa wajjin jiraadhu jedhee sammuu namaatti tasaasa seexanni. Baay'een keessan hiriyyaa qabdu, abbaa manaa qabdu, haadha manaa qabdu. Ol bira jiraadhas ol bira jiraachuus baadhaa. Maal jedha seexanni sammuu keessatti dhufee baay'ee keessan? Abbaa manaa kee yookaas haadhi manaan kee nama biraa wajjin jiraachaa jirti. Shakkii kana si keessa ka'a. Kanaafiyyuu atis nama biraa wajjin jiraadhuedha. Ati bakka wanta kana keessa erga galtee dhattee wanta sana hin raawwattaa amanamummaa gidduu keessanii balleessa jechuudha seexanni. Egaa amanamummaan kun bakka kanatti bade. Namni gaafa amanamummaa dhabu yookaas amanamummaa gaafa dhabu jireenya isaa jeeqama, gaa'ela isaa jeeqama, hojii isaa jeeqama, hin amanamu jechuudha. Maaliifitu biyyoota gurguddatan yookaas biyyoota Arabaa kana baay'ee isaa keessatti mana keessatti maaltu jira? Kaameraatu jira. Kaameraa jechuun kaameraa ijaan argamtu kan hin argamnes ni jiru. Kaameraawwan kun girgiddaa irratti ni kaawwamu. Girgiddaa yookaas iddoo iji namaa hin argine kaawwamu. Namoonni haaraan gara biyya sanaa dhaqanii hojii gaafa jalqabanii istirii isaanii yookaas wanta isaan guyyaa hojjechaa oolan waraabjiif. Jarri kun utuu namoota kanarraa amanamummaa qabaatanii kaameraa kana girgiddaatti hin fannisan. Amanamummaa utuu qabaatanii kaameraa kana dhossanii waraaban. Maal waan qabaniif? Waan amanamummaa dhabaniif, shakkii waan qabaniif. Jireenya namaa keessatti shakkiin jiraate jennaan jireenyi jireenya miti. Maatiin waliin hin shakka taanaan jireenyi jireenya miti. Namni gaafa waan xiqqoo balleessuu jalqabu shakkiin gidduutti argama. Amanamummaan gaafa dhibu shakkiin gidduutti argama. Egaa Addaam fa'aa kan isaan balleessanii Waaqayyo maal jedhee firii isa kana nyaatinaa waan ittiin jedhee fi seexanni immoo dhufee akka isaa waan taataniif akka Waaqayyo waan taataniif akka isiniin jedhee nyaadhaa ittiin jedhe. Egaa yaada isa kan Waaqayyo dhaga'uu dhiisaniitu yaada kan seexanaa dhaga'an. Egaa nus kanaaf kana gidduu jirra sa'aatii kana. Kana gidduu jirra. Wanta Waaqayyo nuun jedhe jechuu dhiifneetu wanta namni biyyi lafaa nuun jedhu, wanta seexanni nuun jedhu, wanta hiriyyaan nuun jedhu fudhannetti sammuu keenya baxabbanna. Kaayyoo qabaachuu qabna. Amanamummaa qabaachuu qabna. Hojii keenyaaf, tajaajila keenyaaf, waan hundumaatiif amanamummaa qabaachuu qabna. Biyya keenya keessatti amanamummaa hin qabnu taanaan, ollaa keenya keessatti amanamummaa hin qabnu taanaan, baay'ee Waaqayyo nutti hin gammadu, namni nutti hin gammadu. Namni tokko mandara keessaa hin xuuxa, hin hata yookaas waan baay'ee godha yoo ta'e, ollaa keessaa waa tokko yoo bade, namni biraan hin shakkamu. Isatu shakkama jalqaba irratti. Maaliif? Amala isaati waan ta'eef. Kanaaf iyyuu namni kun amala kanarraa fayyuu qaba. Amanamaa ta'uu qaba biyya keessa jiraatutti. Amanamaa ta'uu qaba naannoo keessa jiraatutti. Kanaaf hojii hojjennu hundumaaf amanamaa ta'uu qabna. Jireenya keenyaaf, gaa'ela keenyaaf amanamaa ta'uu qabna. Amanamaa taanee jiraanna taanaan
Waaqayyos nu gargaara, hin milkoofna, rakkoon tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo guyyaa irraa kana waa'ee dhimma amanamummaa irratti yaadan isiniif kaase seeraan dhaggeeffattanii hubattanii jennaan baay'ee tokko itti gargaaramtu jedheen yaada. Kanaaf waliif amanamaa. Amanamummaa gar tokko qofaan hin hiikina. Bal'isaa yaada, bal'isaa hubadhaa. Amanamummaa maal akka ta'e adda baasaa hubadhaa. Amanamaa waliif. Jireenya keessaniif amanamaa. Hojii keessaniif amanamaa. Tajaajila keessaniif amanamaa. Waldaa keessaniif amanamaa. Amantii kamiiniyyuu hordofaa. Amantii keessa jirtan keessatti garuu amanamummaa qabaadhaa. Waaqayyoon hin goyoomsinaa. Hiriyaa keessan hin goyoomsinaa. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu.